Hindiigina eeyyee hindeegina mana ummata fakkeessaa sobaatiin misooma magaalota seerri dhabamus seenan isin gaafata mana ummata maaf diigduu kajaarame diigaa kam ijaaruuf fiigduu goojjoo miskiinni taaree ijaarate kan isaa'u ijaaruun waggaa 10 itti fudhate kan abbaan waan qabu baadiyarraa gurguratee akka badee isiiyyu ijaarrate kun jireenya fooyyessuuf biyyarraa baqatee qorraaf aduun biyya namaatti gubatee halkanii fi guyyaa gabra ta'ee hojjetee biyya koo jechuun biyya galeetti ijaarate hindiiginaa jala gabbaaftanii alatti kaartaaf pilaanii kennaaf bakkuma inni jirutti. Siyaasni fokkisaaf qaalahiinsi jireenyaa beelessee karatti yaase ummata keenya kan baadiyaa mana irratti guggubanii kan magaalaa mana irratti diiganii kun mana dhabee kararra bulaa kun beelafa kararra deema garaa qullaa osoo ummanni kun guutur rakkatu magaalaa qofti misoomuun hin taatu. Finfinneef Shaggar Burraayyuuf Sabbataa gamoon dhedheeratee halaala mul'ata gamoon fafakkeessaa guyyuu ijaarama masaraaf paarkileen guyyuu eebbifama caba biyyaa kijibaan mataa gobuuf biyyi guddatte jedhanii addunyaa viidiyoon sobuuf uftuulan kijibaa amala jaldeessaa sirna dhugaaf dhaman qabne sirna fafakkeessaa gadqabaa laalamee isiniif haa galtu biyya ummanni miliyoona 120 keessa jiraatu biyya ummanni booyu miliyoona 115 guutuu misoomus maal buusaree magaalaan miliyoonni 5 qofti keessa jiraatu magaalaa misoomsuun jireenyaan boodarraa dura ummata dhumu du'arraa baraaraa. Sabni bal'aan baadiyaa jiraatu nagaa dhoorgitanii bahee hin qotatu kaan mana irratti gubdu kaan ni hiitanii kaan ni ajjeeftu kaan biyyaa ariitanii baadiyaaf magaalattis saba nagaan dhoorgina sabni nagaan haa jiraatu goojjoo sabaa irratti hin diigina. Abaarsi haadha haman dandeettu garammadaa yeteettu ni sabni isaa garaana baaree tokkoon duroomne ndaaree.